haleellaan tuni haleellaa ammaan tanaati. Ammaan tana waraanni Ameerikaadha. Baandar Abbaas gartee karaa bahara Hormuz irratti dhiyaatu hogguu san gartee akkanatti daawwadhaadhaan isin jaa itti aansuudhaan bikki tuni Iraaq keessa edda galgala taate bikki gartee isin agartan bikka kana laal bikka kana as waraana Ameerikaan wanni kun akka jirutti kaampii waraanaati garuu immoo bikka kana misaayil difeensiitu jira waan gartee lafarraa misaayila dha'anii misaayila samiirra jiru itti buusuu danda'aniin ka Ameerikaadha kan Iraaq keessa ka jiru jechuudha. Waraanni Ameerikaadhaan mallee Iraaq keessaa hin baane illee jechuun ni dandeessanii garuu bikka kana jira laal bikka kana egaa achi booda gartee waan itti aanu isinuu ni beeytanii akkana godhan laal akka gurraachoomsanii gartaniimi laala hogguu fayyaa jirtu fayyaan tana fakkaatti hogguu haleelamte booda akkanatti gurraachoomsin jechuudha. Kuni edda galgala ta'e. Okay? Yoo yaadattan rakkoo gartee ammaan tana mootummaan Ameerikaatii fi warri Iraaq Hizbollatti garagalaa jiran jeetaniin isinii hime takka yoo yaadattanii arraan tana garuu warri Siiriyaadhaa meeshaalee dila tana tan gartee karaa Hizbollaadhaa deemu jirtu qabnee jechuudhaani oduu irratti gartee gabbaasanii jiranii namni hedduun gartee waan tana jaalachaan jiran akka gartee sooshaal miidiyaa irratti babarreessaa jiranitti sana akkasitti quba qabaadhaadha. Okay. Okay, oduutti aantutti ci dabarraa achi booda asumas waan biraa takka isiniin garsiisa. Dursoo oduutti aantuun isinii hima. Duba gaa reefuun tana ni yaadattan dura irratti gartee bireekii xiyya tana duratti akkaan isinii himaa turetti mootummaan Israa'el takkaa'u miidiyaaleen warra Israa'el Suudi Arabiyaa, Qataarii fi Yuunaayitid Arabi Imereet marsaa itti aantu tanaaf Iraan gartee haleeluudhaaf qophii hunda akka godhanii jiran jaaniiti odeessaa jiranii jeetitiin isinii himaa ture sanni yaadattan jeetiin abdadda. Egaa gara Qataariin gartee mootummaan Qataar akkuma yaadattanitti kunoo Juulaay 20 takka ibsa kana gartee baasaniiti jiran. Akki gartee isaan jechaa jiranitti wanni oduun miidiyaaleen warra Israa'el Qataar lola kanarratti hirmaattee Iraan haleeluuf deemti jedhanii odeessan. Guututti sobaa waan fudhatama hin qabne nuti qophiin nuti godhaa jiru takkallee nu hin jirtu jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti gaa guyyaa irraan tanaa ganama kana jechuudha. Ministeerri haajaa alaa kan biyya Iraan eessa jira? Akkuma gartee na duuba gartan kanatti ministeerri haajaa alaa biyya Iraan ganama kana gartee subii gara Doohaadhaa imaleeti jira. Imalloon tunis dursoo waa lameef keessaa qabdi takka awwaalcha takkaa'u gartee amiira Qataariif saniif gartee akka gaddasaa gartee akka gadda isaatii fi gadda biyyattiidhaa biyya Iraan guututti gartee Qataariif dhiyeessuudhaaf dhufe. Tan lamadaa immoo akka gartee oduuleen adda addaa ammaan tana ifa godhaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa manguddummaadhaaf Qataarii fi Paakistaan yaammatee jira jeetitiin isinii himaa ture. Inumaatu oduun ammaan tana itti da'uudhaan akka jechaa jiranitti Oomaan illee marsaa tana itti da'anii jiranii. So gara sadiin dippiloomaasummaa gartee gaggeessuu jiran jaaniitti odeessaa jiran. Akka gartee oduun takka jechaa jirtutti inumaatu gartee isaan lameenuu akka walii galanii jiran takkaa'u Ameerikaadhaa fi warri Iraan haleellaa tana gartee firraa xiqqeessanii gatta'anii gartee mariidhaan rakkoo isaan jidduu jirtu akka fixatan jechuudha. Namni hedduun ammoo akka jechaa jiranitti warreen gartee ekspertiidha. Keessaafuu ekspertonni waraanaatiif kun akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa tooftaa marii tana gartee itti fayyadamteeti Iraan tana dadhabsiisaa deemaa jirti jechaa jiran. Qacaroo dhaggeeffadhaa waan isin himaa jiru. Haleellaa adda addaa gartee naannoon kalee isin garsiisan naannoo gartee bikka waraanni Iraan naannoo Hormuzii fi akkanuma gartee kutaa biyyattiidhaa gama bahara irratti gad dhiyaatu kana hunda
waan waraanni jiruuf jecha meeshaalee waraanaaf jirtu haleellaaleen adda addaa irraa gaggeeffamtu kana hunda gartee akka jirutti haleeluudhaan inumaatu hogguu gartee mootummaa Iiraan tana karaa manguddummaatiin takkaa gartee karaa mariitiin isaan kana gartee firraa gaqqabaa achi booda maasis marsaa itti aantu haleellaa godhaa deeman jechuudha. Kana keessatti lakkuma suutaan haleelaniini waraanni Iiraan kun dadhabaa deema jedhanii waan abdataniif. Achi booda Ameerikaan lakkuma ittuuni gartee waraana siidaa Hormuuz keessa ol naquudhaaf deemanii jechuudha. Okay? Halee gartee isin himeetiin jira aayilaandiilee adda addaatis haleelaa turanii. So kanaafi gartee ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa Iiraan wajjin marii godhuudhaaf manguddummaa Qataarii fi Omaan akkasumas Paakistaan illee gartee gara hojii irratti gartee ammallee yaammatteeti gaggeessaa jirti yaani to'ataa jiran. Mootummaan Iiraan gara isaaniitiin kanarratti gartee nuti marii godhu jirra takkaa mari'achuu jirra jedhanii waan isaan dubbatan hin jirtu garuu Ministeerri Haajaa Alaa gartee sababa du'aatiif Doohaa haa dhufu malee waan poolitikaadhaa irraa haasa'uun hin dhaabbattu jechuudha. Okay? Sana akkasii quba qabaadhaa. Wanni poolitikaadhaa hin dhiifamtu numa haasa'an. Sababni immoo du'aa fi gartee waan takka haa ta'u malee. Okay? Itti aansuudhaan oduun isinii himuu qabuutu jira. Oduu takka guddoon gartee tan guyyaa arraan tanaati. Arraan tanaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti itti gaafatamaan Huuziidhaa ibsa bal'aa godheeti jira. Ibsi isaa kunis gartee rakkoolee ammaan tana mootummaan Suudii Arabiyaadhaa Yaman irratti gaggeessaa jirtu kana ilaalchiseeti. Akkasumatti mootummaan Paakistaanis ibsa gartee isaan baasan waa'ee gartee Yaman irratti ilaalchiseeti. Isaan lachuutuufuu inni deebii godheeti jira. Keessaafuu gartee diinni fedhanilleen biyya teenya irratti jeequmsaas lolaas banuu hin danda'u karaa fedhaniinillee yoo dhufan nuti dhaabbanneeti falmanna jechuudhaani yaada isaa kana itti fufee jira. Akkasuma sanitti maasis namnummaan fedhee gartee nu sobuudhaan waan adda gartee yoo isin waan kanan goone akkan isin goone jedhanii gartee nu sobuudhaan hojii takkallee gartee karaa fedhaniin godhuu hin danda'anii. Keessaafuu gartee murtiin biyya teenyaatii fi murtiin bahara diimaadhaa nu harka jirti kana beekuu qaban jechuudhaani Suudii Arabiyaadhaa fi Paakistaaniif illee deebii godhaa jira jechuudha. Akkasuma sanitti wanni inni gartee nuti eeggachaa jirru ajaja Iiraanii jeeti gartee irra deebi'ee dubbachaa ture. Keessa yoo gartee lolli Ameerikaadhaa fi Iiraan kun jabaatee hatti fufu taate nuti yeroo gabaabduu keessatti Baabal Mandaab ni cufnaa jechuusaati. Okay? Samas gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Duba tanaatani jidduu oduuleen gartee ammaan tana deemaa jirtu takka keessaa inumaatu reefuun tana oduun gabbaate takka. Dhiheenya kana waan gartee poolitikaa Ameerikaadhaa ilaalchisee keessaafuu akkaataa gartee wanni hundinuu itti qumaara taphataniif kana gartee isinii himaatiin ture. Kanarratti guyyaa kaleedhaa mootummaan Iiraan akka jettetti pirezidantiin Ameerikaatii fi warreen isaa hojjetan kun sababa lola Iiraan irratti banaa jiran kanarratti akkaataa gartee Ameerikaan maarkeetii stock maarkeetii kana itti manipulee godhaa jirtu isin himaatiin ture. Warreen gartee mana keessa turtan ni beektan jeetiin abdan. Yeroo gartee staakiin gabbuu warreen mootummaa Ameerikaatii hojjetu kun ni bitan. Hogguu gartee lolli jabaatee gartee itti fufe staakni gartee akka gaazaatiif kun hogguu holkee ni gurguran. Ammasis pirezidantiin gartee nuti nagee jee waan akkana haasa'u. Hogguun nageef jinni haasa'e gaazniinis gabbu'a staakniinis gartee olka. So kuni market manipulation jaaniin. Okay? Magaalaa tana politikaa isaanii kana waan beekaniif waan jechuuf deeman waan beekaniif jecha hogguu gartee magaalaan gabbuuteera kashaawe ni bitan. Hogguu wanni samitti olkee ni gurguran. Okay? Waan kana ilaalchisee akka gartee mootummaan Iiraan jechaa jirtutti yoo xiqqaate Ameerikaa fi mootummaa Ameerikaatti warri dhiyaatu jaanii doolaara biliyoona 8 olii galii argatanii tirfii tirfii argatanii jechaa jiran. Inumaatu mootummaan Iiraan wanni isin jechaa jirtu lola nurra bantaniiti tirfii doolaara biliyoona 8 argachaa jirtanii biliyoona 4 nu kannuudhaan nu araarfachuu qabdanii jechaa jiran. Takkaa'u gartee horii argattan san walqixatti gartee adda godhachuu qabnaa.
jechaa jiran. Duba gaa dubbiin achitti hin dhaabbanne arraan tana kunoo oduun bahaate gartee akka jettutti inumaatu namni gartee Trampiif haasoo barreessuuf akkasuma sanitti gartee haasoo isaa fuudhee gartee teeleepiraamtara gartee waan inni irra laalee irraa haasa'u waan gartee akka waan kana jechuudha laa daawwitii isa dura jirtu tana. Tiraamp daawwitii isa jirtu tana irratti daawwitiin tuni katabbii baafti waan gartee inni irraa haasa'u jechuudha teeleepiraamtara jaaniiniiti. Namni gartee bikka kana isaa waan kana isaaf tolchu haasawaa isaa waan beekuuf jecha waan Tiraamp irraa haasawuu deemu waan beekuuf jecha deemeeti gartee kaalshii jaaniini websaayitii gartee qumaarra irratti taphatanii jira achi dhaqeeti achirratti gartee gara barbaachisutti gaambil godha jechuudha takkaa'u gartee qumaara taphata. Qumaara taphachuun horii guddaa gartee mooyahiyyaan kun. Akkasitti gaa mootummaan gartee warri tireed koomishiniidha irra isa kana gartee irra qabanii jiranii jechuudha amma itti gaafatamaaf gartee karaa mana seeraa dhiyaachuudhaaf deema. Waanuma ajaa'ibaati bara addunyaan tuni akkaataa isheen itti jijjiiramaa jirtu dhugaan isin hin jaa. Amma yaada gartee pirezidantiin haasa'u dur beektanii wanni kanaa tuni heeraan ala goonaan dur laal inumaatu wanni websaayitiileen qumaaratti taphattu hin jiru qumaarri gartee dhooysa taphatan qumaarri ka haasawaa ka kubbaadhaa ka maarree kan jinni kuni dhooysatti taphatta malee akka gartee ammaan tanaatti heeraan websaayitii adda addaa irratti hin taphattu. So kun amma gartee kuni ifiisaatiif gartee haasawaa ifiif arkatee mire informeeshina namni biraa hin qabne arkateeti saniin deemee gartee qumaara taphachaa jira. So advantage qaba jechuudha. Maaliif hogguu advantage qabdu hin dhabdu malee inni khasaartu hin jiru. Maaliif waan inni haasa'uu deemu ni beekta deemteeti gartee waan akkana ja'a miti waan isaan gartee dorgommii godhaniitu jira. Pirezidaantiin arraan tana waan kana ibsuu deema. Takka immoo pirezidaantiin arraan tana waan akkana dubbachuu deema jaaniiti gartee qumaarri qumbaa. Sallaaleeti gartee inni gara gartee inni haasa'uu deemu waan beekuuf jecha sanirratti gartee horii kaaya jechuudha. Maallaqa guddaadha akkasitti mooyaa jechuudha. Akkasitti koo qabaadhaadha sanii. Itti aansuudhaan oduun isin himuu barbaadu akkuma gartee gaa na duuba gartan kanatti qaceellotti gaa laalaadha. Oduun reefuun tana gartee miidiyaaleen akka AFP faanis baasaa jiran mootummaan Ameerikaatii fi warri Iiraan lola gartee ammaan tana gaggeessaa jiran kuni lola isaan lameen qofa odoon taane lola jiddugaleessa bahaa guutuudhaati. Inumaatu gartee rakkoon ammaan tanaas deemtu rakkoo gaazaa qofa odoon taane rakkoo ikoonoomii addunyaati yaaniiti gartee barreessaa jiran. Gaazonni biyyoottan adda addaa kan gartee Persian Gulf keessatti qabamee jiru. Akkasuma sanitti gartee yeroo ammaan tana waan piroosesni kun baatii 6 oliif deemaa jiruuf jecha qaaloominni gaazaa dachaa ta'uudhaaf ta'a. Inumaa gartee yoo akkanatti itti fufan taate yeroo gabaabduu keessatti amma magaalaa irratti gartee crude oilin toora gartee qarshii 80 fi wayii kana. Yeroo gabaabduu keessatti qarshii 200 ta'uudhaaf ta'a jaaniiti odeessaa jiran. Gaafa sanitti namni tokkolleenu kan dalaguu danda'u hin jiru wanni hundinuu khasaaruuf teessi jechuudha. Tana yaadaa jiran tanaaf gartee pirezidaantiin Ameerikaadha dheengadda warreen biyyoottan Arabaa kana dhibbeentaa 20 gartee horii silaa isaan gara Ameerikaadha dabarsuudhaaf deeman san dhiifame isinii godheetiin jiraa jeeni yeroodhaaf dubbatee jira jechuudha. Sani hin irraanfatina. Itti aansuudhaan oduu takka jiratanii isinii qabu. Na duubannee gartan jeetiin abdaddaa dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraan dubbii himaan paarlaamaa biyya kuni itti aanaa dubbii himaa paarlaamaa biyya Iiraan is a deputy speaker of the majlis or parliament. Akka gartee inni jechaa jirutti gaa sagalee ummataatii fi warreen gartee paarlaamaa keessa jiran harki isaanii irra guddaan mootummaan isaanii Ameerikaa wajjin suduudhaan akka wal lolan barbaadan jee isinii himeetiin jira. Ameerikaa wajjin marii godhanii lola dhaabuu kana hin barbaadan. Maajooritiin majlisa warra Iiraan jechuudha.
Okay? Kanarratti wanni inni jechaa jiruun ummata hangartee jaalabaaf ni adatanii mita marsaa madura jaalabaaf fi Abbas Aragaachi warra gartee Ameerikaa wajjin marii godhee lola dhaabuu barbaadu. Isaan ammoo dhiiga Ayatullaatii fi dhiiga ummata keenyaa kafaluu hin barbaadanii warra gartee mataa isaanii gaqqabee gabrummaa jala jiraachuu barbaadu. Jarreen kun hojiirraa ari'amuu qabanii inumaatu fannifamuu qaban jaaniiti gartee hiriiratti bahaa turan jee isin himeetiin jira. Okay? San yaada san gartee dura dhaabbachuudhaaf wanni inni jechaa jiruun ummata paarlaamaatiin TV irratti gartee laayivii dabraa ture wanni inni ummata paarlaamaatiin jechaa jiruun jaalabaaf gaalabaaf gartee guututti nama dhiiga Ayatullaadhaa kafaluudhaaf qophaa'ee hojjechaa jiru jechaa jiran. Okay? Laal revenge Ayatullaadhaa kennuudhaaf godhuudhaaf gartee. Okay? Ilaa hanqa gartee waan kana galmaan geenyu inumaatu gartee bilisummaa ummata keenyaatii fi ummata gartee bilisummaa jaalatuu fi akkasuma sanitti hujii teenya hamma galmaan geenyu hin dhaabnuu jechaa jira. Okay? Kana gaagguun isiniin jedhu namni tokko gartee amma politikaalee warreen gartee analistoonni politikaa biyya Iiraan kun irra hedduun isaanii waa lama dubbachaa jiran. Okay? Lameen tana qaceloo dhageeffadha. Yeroo tana Iiraan keessatti yaada lamaatutu wal lolaa jira. Yaadni lameen kuni garee biyya aangoo harkaa qabdu warra gartee pirezidaantii irraa eegalanii pirezidaantii jala warra jiran jechuudha. Warra mootummaa biyyaa gaggeessaa jiru. IRGC jechaan jiru. Okay? Warra mootummaa biyyaa warra politikaati warreen raasaa jiru. Warri politikaa kunii fi warreen hardline jaanii warreen gartee Ayatullah wajjin karaa tokkorra jiru. Mushtabaa wajjin. Okay? Mushtabaan warra hardline sanii. Isaa fi IRGC'n warra hardline kana. Jara lameen kanaatu yaadaan wal lolaa jira jechaa jiran. Okay? Ayatullaan faan dubbii takka malee Ameerikaa wajjin wal loluu barbaadan. Jechuun odoo waa takka irratti illee waliin gal. Ameerikaa wajjin walii galuu jechuun inumaatu gartee harka hannutti warra heerragu jechuudha. Akka gartee harka hannutti ilaalaa jiran. Okay? Tanaafi bika gartee isaanii wajjin nuti walii galurra lolumatti gartee mirga keenya yoo galmaan geenye irra wayyaadhaa warra jiru jechuudha. Warri immoo mootummaarra jiru gartee pirezidaantii irraa eegaltanii jaalabaa fi akkasuma sanitti gartee ministeerri haajaa alaati kuni warra mariidhaan waan barbaannu arkannee akkasuma sanitti gartee karaa daldalaatii fi karaa nagayaatti gartee Ameerikaa wajji deebuu qabna jee warra yaadu. So yaada lameen kanaatitu haalaan wal dhabaa jira. Kana gartee paarlaamaa keessatti guyyaa kaleedhaa yeroo sagalee kannan san harki irra guddaan nuti karaa lolaa dabruu qabna je'aniiti odeessaa jiran. Duuba gaa yaada kana gartee akka itti aanaa paarlaamaatti dura bahee uummanninis bikka gartee jiruu fi paarlaamaan bikki ni jiru. Karaa tokkorra deebisuudhaaf mootummaan tuni gartee akka hobatti achi hin baane jechuudha. Akka gartee hobatti achi baatee uummanni jara kana akka diinaatti kan laallee fi jaalabaafis wanni gartee inni hojjechuu barbaadu haluu Ayatullaadhaa takkaa'u gartee dhiiga Ayatullaadhaa deebisee kafaluudha. Kana gartee hamma lubbuun jiru takka irratti ni hojjetaa jeeti uummata biyyattiitii fi paarlaamaadhaafis ibsa godhaa jira isiniin jechuudhaaf. Okay? Akkasitti tanaas hubaddaadhaan isiniin jaa oduu itti aantuu taniin isinii himu. Okay. Gabaabinatti guyyaa kaleedhaa mootummaan Ameerikaadhaa hospitaala ijoolleedhaa kan gartee warra kaansar qabuu bikka gartee itti tajaajilli godhamuuf san haleelanii turan jeetitiin isin himaa ture. Akka gartee na duuba gartan kanatti yoo xiqqaate miidiyaaleen gaa warri Iraan hundinuu akka jechaa jiranitti yoo xiqqaate hospitaala kana keessaa nama 210 kan ga'uutu gartee hospitaala kana keessaa bahee bikka biraatti galfamaa jiran jaaniitti odeessaa jiran. Kunis kan ta'e haleellaan mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa kaleedhaa goote san hospitaala kanarraa gartee naannoo hospitaala kana bikka gartee sila hospitaala kana gargaartu walleen waan akka gartee
humna kurreentii humna gaazaa waa hedduu gartee waan toora kana jiru waan dhawaniif jecha inumaatu gartee bikka kuni bikka lolaa taate gartee akka irratti hin xiyyeeffamneef jaaniiti ummata kana achirraa baasaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran kana kaleeda irraa haasofne garuu immoo akka isin gartee hubattaniif isin garsiisuu barbaada. Tanaatan yidduu wanta akka gartee taniin isinii himutu jira. Mee oguu gartee maappii kana laaltan qacellotti laalaadha. Maappiin kun gartee biyya Iraanii akkuma laaltanitti gartee haleellaalee mootummaan Ameerikaadhaa gartee godhaa jirtu. Tuuni wanni asirra agarsiisaa jiran irra deddeebiteeti gartee Ameerikaan bikka kan hunda dhawaa jirti. Bikki gartee dhawamaa jiru kuni asiin Hormuzi bikki kun hundinuu bikka gartee waraanni Iraan irraa Hormuz kana gartee itti control godhu akkasuma sanitti basaasotaa fi akka humna baharaa waa hundaatu gartee naannoo kana jira jaanii waan amananiif jecha. Haleellaan tuni achitti hin dhaabbattu. Egaa hogguu gartee laaltan dursoo akka gartee gaamma asirratti arkaa jirtanitti gabaabinatti gartee rooga sadiitu jira. Roogni sadii Oomaan irraa amma gartee asirraa yoo laaltan tokko isin dhufeeti asiin akkanatti ol deebi'a Suudi Arabiyaa keessa deema. Kaan ammoo asii keeti gartee ilaa olitti deebi'ee ilaa Joordan dhaqa. Mootummaan Iraan lola kana keessatti access of resistance jettiin rooga sadeen kanaan jechuudha. Okay? Roogni sadeen kuni access of resistance siidha akkaataa isin tooftaadhaan itti control godhaa jirtu. Inumaatu gartee lola kana keessatti warreen gartee as keessaa warreen garee gartee Huuthiidhaatii fi gara gartee gubbaatiinis warreen humna isaaniitii hojii walitti hidhaa jiru hunda tooftaa adda addaatiin akkaataa haleellaa isaan itti gaggeessaa jiran agarsiisa. Kun hundinuu gartee inumaatu waan edda galgala mootummaan Iraan wanta keessa goote hogguu laaltan biyya gartee eessa jirti Bahareen tana keessatti Bahareen keessatti edda galgala mootummaan Iraan dhugaan isiniin jaa kaampii waraana Ameerikaadhaa kan gartee Fifth Fleet kajaaniin kan humniti bahara Ameerikaadhaa irraa bobba'u akka jirutti guututti balleessanii jiran guututti. Okay? Amma xiyyeeffannaan isaanii lola kanarratti Joordani. Okay? Waraanni Ameerikaadhaa irra hedduun gartee Joordan keessaa sochii adda addaa godhaa jira. Ammaasis meeshaalee waraanaa hedduun Joordan jirti. Akka jirtutti gartee mootummaan Ameerikaadhaa eegi gartee amma kan Bahareen kana barbadeessan xiyyeeffannaan isaanii guddaan Joordanii jechaa jiran. Akka gartee oduun tuni jechaa jirtutti inumaatu mootummaan Ameerikaadhaa guutumatti gartee jiddu galeessa bahaa kana keessaa akka baatutti warri Iraan gartee haleellaa gaggeessaa jiranii jaanitti odeessaa jiran jechuudha. Okay? Akkasumatti quba qabaadhaadha. Asirratti immoo wanni isin garsiisu guyyaa Khaleef Dheengadda hogguun isinii himu waa'ee gartee tuubboo gaazaa tan gaaza Iraaq irraa fuutee Siiriyaa keessaan akkasitti gartee karaa Yuuroppiidhaa itti geessan jeetaniin isinii himaa ture san. Tan pirezidantiin Ameerikaadhaa Prime Ministericha warra Iraaqii wajjin guyyaa Dheengaddaa asitti haasawee san irraa tuubboon san akkana deemti. Tuubboon san asuma gartee Iraaq irraa haateeti deemtee Siiriyaa keessaan deemtee asiin Israa'el deetti ammaan tana. Takka immoo asiin akkana dhufteeti gaa Siiriyaa keessaan gara Tarkiidhaatiin Yuuroppitti ol baati jechuudha. Amma gaa waan kana gartee wanni godhuu fi barbaadan gaafa gartee Bashaar al-Assad Siiriyaa gaggeessaa ture san Bashaar al-Assad waan kana ni cufsiise. Akka gartee gaazni warra Iraaq Siiriyaa keessa hin deemne godhee ture. Sababa sanitti gaa lola dheeraa irra bananiitu turanii amma immoo akka gartee irratti hojjechaa jiranitti gaazni kun deemeeti inumaatu gartee Siiriyaa keessaan deemee karaa Yuuroppiidhaa deemuudhaaf deema. Okay? Akkasitti gartee sanis quba qabaadhaa. Maappumaan isin garsiisuudhaaf kana silaa gartee irraa haasofneeti jirra. Okay. Let's see. Hayyigaa xumura irratti waan gartee oduu kubbaadhaatiin isinii himaa. Guyyaa kaleedhaa tiima Ingilizii fi akkasuma sanitti Arjentiinaan taphachaa turanii taphni san nama hedduu qalbii cabsee jira. Akkuma gartee silaa yaadatanitti mootummaan gareen England tapha san ifii isaaniitiif akka gartee tapha kanamaa dabarsanii Arjentiinaadhaa kannan isin himeetiin ture. Maaliif
tooftaa gartee warri Ingiliz itti fayyadaman san keessaa goolii takka Arjentiinaan neeyite jechuudhaaf achi booda nuti goolii biraa nu barbaachisu humna teenya akka jirutti gartee difeensii irra deebine ja'anii daqiiqa 30 oliif hulaa isaanii cufanii hulaarra taa'uun san istiraatejii badduudhaa jeetitiin gartee yeroo isaan bishaan dhuguudhaaf bireekii fudhatan viidiyoo waraabeetiin maxxansee ture asumarra jira tiktaakii kanarra jira yoo dandeessan gartee dhaqaa laalaadha. Waanumaan jechaa ture sanii namni hedduun warreen gartee kubbaa irratti gartee yaada adda addaa kannatan inumaatu waan eda galgala gartee Ingilaand goote san badii guddoon akka jirtutti ani kalee isin himeetiin ture badii guddoon koochii irratti isiniin jee takkaa'u gartee leenjisaa isaanii irratti malee taphattootaa miti. Arjentiinaa goolii itti neeyiteef jecha wanni hulaa cufattee gartee teessuuf takka illee hin jirtu. Tapha kana ammaa sogguu jijjiiruu barbaaddu yeroo takka difeensii bareedduun offeensii jechuudha. Okay? Akkani jechuun bikka silaa gartee humnatee guutuu hulaarratti as deebistee goolii eeydurraa yoo gartee isaanis gartee isaanittis goolii naquudhaaf tattaafatte taphni kun dirree guutuutti gartee olii gad deema. Tanaafuu carraa gartee akka jirtutti Arjentiinaa qofaaf hin kennituuf. Kubbaa gartee daqiiqa 30 oliif Arjentiinaan kubbaa harka qabattee akka feetetti gartee goolii warra Ingilizitti gartee hogguu dhooytee booda goolii lama naquu jechuun waanuma ta'uu qabu takka. San gartee qaccolutti raasonne ammaasis gooliin ta duraa san seentee taphniillee gartee takkaafi takkallee eegatee booda warri Ingilaand tooftaa isaanii jijjiirre tooftuma sanirra ta'an. Duba gaasaawwa sanitti gartee arraan tanaa miti eda galgalaa akkuma taphni dhumettu namni hedduun leenjisaan Ingilaand akka gartee hojiirraa ari'amu gaggaafataniiti jiran. Miidiyaaleen akka jirutti gartee eda galgalarraa eegalee ilaa guyyaa kanallee koochiin Ingilaand akka gartee hojiirraa ari'amu gaafataniiti jiranii. Garuu immoo reefuun tana miidiyaan warreen dhaabbanni gartee Ingilaand FN galgala kana akka jechaa jiranitti coaching Kenya hin ari'amu takkaa'u gartee ilaa hanqa amata lama booda yeroo gartee European Championship taphatan European Eurocup amata lama booda haa ta'u gartee ilaa hanqa sanillee gartee akka inni hojiirra taa'ee hojii gaggeessuu isanii deeggarraa jaaniitii odeessaa jiran. Garuu wanni takka ajaa'ibaa gartee silaagaa video tokkotu jira kan social media irra gartee olii gad deemaa ture taphuma kanarraa kan waan ajaa'ibaa takka qabu irra hedduun keessan taphataa Spain Cesc Fabregas yoo beektan hin beeku videoon kun social media gubbaarra gartee olii gad deema akkaataa gartee video kanatti Fabregas wanni irraa haasa'u ni beektanii dursoo namticha gartee Cesc Fabregas kajaaniin yeroo dheertuu tiima Barceloonaaf taphachaa ture achi booda Real Madridiifis taphatee tiima Spain tanaafis yeroo dheertuudha taphatee taphataa hedduu horiif hedduu bareedaadha yeroo isaa san keessatti amma wallenuu xoorataa bee jiran fakkaata. Viidiyoo kana keessatti teeknikii kubbaadhaa jee waan takka gartee ajaa'iba irraa haasawee ture Arsenaaliif illee taphatee ture. Teknikii kubbaa keessatti agartee yeroo taphattu tiima takkatti goolii takka neeyitee wanni gartee ati hulaa cuftee teessuuf takka illee hin jirtu jaa. Okay? Teknikii kubbaa keessatti goolii takka hogguu naman neeyitee akkuma duraanitti gartee odoo taphattoota illee hin jijjiirre. Okay? Taphattoota illee odoo hin jijjiirre tapha gartee akkasumatti itti fufuutu sirra jira. Ammaasis deebistee gartee goolii taphattoota kee hunda gartee karaa goolii irratti deebistee mana cufuun sirra hin jiru. Yoo gartee akkasii taphattu taate tiimni taanis akka gartee ati humnuma guutuudhaan taphachaa jirtu isaaniiti isaan daranuu dadhabatanii tana keessa gartee yoo carraa argattee goolii biraatti neeyita akkasitti goolii teetanallee qabattee taa'uu ni dandeessa odoo gartee isaan goolii sitti neeyne jeetii haasawaa jechuudha. Dhugumatti gaa silaa gartee namtichi biyya England viidiyoo kana laalee ture taate hin beeku jechuudhaan beeka
garuu ni rifate laal akka gartee daanyaadha akka wantaatti akka leenjisaatti takka gartee koochiidhaatti ni rifate na fakkaata takka gartee goolitti ne jirra daqiiqa 30 kana gartee nuti difeensi irra teenyee firraa dhoorkina akka jee gartee waan san irratti gartee itti walii galan takka fakkaatti. Tooftaan akka isan numan taane maaliif sila gartee tapha Arjentiinaadha kana qofa tapha 3-4 dabre kana ka Arjentiinaan taphatte qofa yoo laalte Arjentiinaan goolii lamafaa daqiiquma dhume keessa nama naqaa jiran. Okay? Inumaatu irra hedduu ati tapha 3 faani ta'a extra time keessatti goolii takka takka naqanii jiran. So silaa gartee wanni godhan takkaillee nu hin jirtu namni hedduun ammoo ajaja takka gartee leenjisaa England kana akka malee itti aaranii jiran akka malee namni hedduun gartee maaliif hojiirraan ari'anii jechaa jiran. Okay? Akkuma gartee na duuba gartanitti ilaa hanqa Euro 2028 FN akka gartee isa deeggaran ibsaniiti jiran. So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Tanaatanii gidduu guyyaa taphni kan sadarkaadha guyyaa sabtiitaa Firaansii fi Ingilaand gidduutti taphni kan geebaa guyyaa aladaati sa'a 3tti taayyaanii duruu murteessanii jiranii sa'a tana jechuun guyyaa aladaa taphni geebaa Arjentiinaadhaa fi Spain gidduutti inumaa gartee footoon Lamine Yamalii fi eenyu maqaan isaa Messiidha. Social media gubbaarra gartee akka malee olii gad deemaa jirti. Footoon tun Lamine Yamal isaa baatii 6 Messiin akkanatti gartee footoo waleenuu beeksisa wayii waliin hojjechuun dhabanii akkanatti gartee hogguu footooleen tuni as baatee olii gad deemtu. Inumaatu gartee bika takka takkatti faa AI-dhaanii Messiin geeba fuudheetitti Lamineedha kannaaf. Footoo viidiyoo gartee AI-dhaa ta godhan takka keessatti namni hedduun gartee akka Spain moo'uudhaaf teessutti gartee godhaniiti akkasitti olii gad godhaa jiranii. Dhugaadha tun. Footoon tuni dhugaadha. Footoo dhugaati. Lamine Yamal isaa baatii 6ti. Messi wajjin. Messiin gaafa sangaa Barcelonaadhaaf taphachuuf jira. Duruun hogguu san eegalee akkana fakkaatutti wallee nu gartee amata tokko amata lama daasaati. Ammaasis beekaa bar Messiin nama gartee Spain keessa guddateerraa. Okay? Nama Arjentiinaa keessa guddatee. Silaa bar oduu takka taniin gartee miidiyaalee biraatti irratti illee yoo dhageessan hin beeku. Garuu Messii bar silaa Spain gaafattee turte beekaa akka isaaniif taphatu. Amata 20 dura odoo walli kaapii gartee akka Spainiif taphatu Spain gaafattee turte Messi. Okay? Waan gaarii isa gaafatan inni dideetii Arjentiinaatu walleenuu waan inni barbaadu hunda siif goone yaani inni kadhatanii gartee Arjentiinaaf taphachaa jiran fakkaata. Garuu immoo Spain mataan isiitu gaafattee turte. Silaa gartee gaafa san Spainiif taphate egaa arraan tana Spainumaaf taphata. Arraan tana silaa isaan lachuutu tiima